oduu teenyaa jalqabaatiin Mansuur Jamaal dabalatee namoonni ummata sobanii maallaqa irraa guuraa turan jedhaman to'annoo jala ooluun dhagahame. Dhaabbanni fichisiisa konkolaataa Fiinteek Mansuur beeksisa dalagaa fi ture erga ummata saamee booda Mansuur hidhaatti darbatamuu isaati. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Iraan haleellaa misaa'ilaa cimaa Israa'el irratti raawwachaa jiraachuun himame. Gama biraatiin Iraan xiyyaara guddaa Ameerikaa F-18 jedhamu caccabsitee lafa buusuun gabaafameera. Oduudhumaan wal qabateen mariin Tiraampiif Iraan jidduutti gaggeeffamu White House yoo mirkaneessu UK immoo Raashiyaan guutummaatti Iraan deeggaraa jirti jechuun himannaa jabeessite. Dhimma waraana Iraan irratti oduu haarawaa dhagahame isin biraan geenya. Oduu biraatiin paartiin Biltsiginnaa filannoo biyyaalessaa parsantii 100 injifachuu akka hin barbaanne ibsite. Paartiilee siyaasaatti balbala kan cufte Biltsiginnaan parsantii 100 injifachuu akka hin barbaanne itti aanaa ministeera muummee biyyattiitu beeksise. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz sirreeffamtoota seeraa 80f dhiifama godhuun dhagahame. Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenya xumuraatiin immoo Equity Group karoora gabaa baankii Itoophiyaa seenuudhaaf qabu jijjiiruun xiyyeeffannoo isaa gara Angoolaatti naanneeffachuun gabaafame. Equity baankiin maaliif karoora gara Itoophiyaatti imaluudhaaf qabate haqe? Bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhaggeessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Mansuur Jamaal dabalatee namoonni ummata sobanii maallaqa irraa guuraa turan jedhaman to'annoo jala ooluun dhagahame. Dhaabbanni fichisiisa konkolaataa Fiinteek Mansuur beeksisa dalagaa fi ture erga ummata saamee booda Mansuur hidhaatti darbatamuu isaati. Haaluma kanaan beeksisa hojjettoonni dhaabbata Fiinteek ummata sobuudhaan maallaqa walitti guuraa turan jedhaman to'annoo seeraa jala ooluun ibsameera. Kaleessa viidiyoon takka miidiyaa hawaasaa gubbaatti guddoo kan qoodamte yoo ta'u namoonni hedduun tokko Mansuur Jamaalitti marsanii maallaqa keenya nuuf deebisa. Nuti isin amannee maallaqa keenya kennine jechuudhaan wayita Mansuuritti alaanalanni mul'atti. Namoonni iyyaniitii fi mormii isaanii Mansuur Jamaal biratti dhageessisaa turan kun miidhamtoota dhaabbata Fiinteek jedhamuun saamaman yoo ta'u, dhaabbanni kunis konkolaataa yeroo gabaabaa keessatti isin harkaan geenya jechuudhaan birrii biiliyoonaan saamee jira jedhame. Dhumarratti iyyansi namoota kanaa dhagahame artistoonni bebbeekamooniif tiktaakaroonni mana hidhaa galaniiru. Konkolaataa isin harkaan geenya jechuudhaan warri dhaabbata kanaaf beeksisa dalagaa turan dargaggoonni kaffaltii dursaa qofa birrii 950 akka kaffalan erga godhanii booda maallaqa nuun gaafatina jechuudhaan namoota meeqa maallaqa isaanii dhorkachuu booda ture. Miidhamtoonni iyyachuudhaan dhimmicha isaanii hordofe qaamonni kun hatattamaan gara seeraatti kan ergaman. Muddama kaleessa dhimma kanaan wal qabatee dhalate hordofee poolisiin federaalaa waajjira qorannoo Meeksikootti Abrahaam Gizaa'uuf Mansuur Jamaal akkasumas ammoo Yigarram Dajanee, Wandim Kaalid akkasumas Daani'eel Tagaanii fi artisti Saraawit Fiqiree waajjira sanatti geeffamuun poolisiin qorannoo sa'aatii hojii idilee booda akka eegaluu fi shakkamtoonni kunneen halkan edaa buufata poolisii akka buulan godhee jira jedhame. Abukaattoon artistootaaf tiktaakaroota qabamanii sana booda maamiltoota isaanii qunnamuudhaaf yaalus poolisiin isaan galchuu diduu isaatiin maatiin nyaata qofa kennanii fi akka deebi'an himameera. Namoonni bebbeekamoon kunneen hidhamuu isaanii booda dhimmi kun ijoo miidiyaa hawaasaa yoo ta'u baay'een namoota qabamanii yookaan Mansuur Jamaal fa'an waan barreeffame nutti kenname dubbisnee beeksisa hojjechaa turre malee dhaabbatichi hattuu ta'uu isaa hin beeknu ture jechuun sababa akka dhiyeessan ibsameera. Mansuur Jamaal dabalatee artistoonni kaleessa qabamaniiru jedhaman kun ammoo dhaabbanni kan isaanii akka ta'etti himamaa ture. Ta'us garuu Mansuur Jamaal dhaabbanni kun keenyaa miti akkasumas ammoo nuti beeksisa qofa hojjechaa turre jedhaniiru. Ta'us ammoo seerri Itoophiyaa dhaabbata tokko osoo seera qabeessummaa isaa hin mirkaneessin beeksisa hojjechuuf ni dhoowwa. Osoo dubbannu dhaabbanni Fiinteek kun ji'oota dura hojiirraa kan dhorkame ture.
ture. Sababa kanaanis dhaabbata kana kan gaggeessan jedhaman namoonni 100 ol to'atamanii turan. Namoonni kun gara birrii miliyoona 100 olii kan dhabamsiisanidha jedhamees ture. Yeroo sana Mansuur Jamaal biyyaa kan baqate yoo ta'u erga ji'ootaaf Burkina Faso jiraachaa ture booda dhiyoo ture Mansuur gara biyyaatti kan deebi'e. Mansuur biyyatti deebi'ee osoo ji'a tokko hin guutin sababa dhaabbata fiinteekiin kaleessa hidhamuu isaati. Oduu biraatiin Iraan haleellaa misaa'ilaa cimaa Israa'el irratti raawwachaa jiraachuun himame. Gama biraatiin Iraan xiyyaara guddaa Ameerikaa F-18 jedhamu caccabsitee lafa buusuunis gabaafameera. Oduudhuma wal qabateen mariin Doonaald Tiraampiif Iraan gaggeeffamu White House yoo mirkaneessu UK'n immoo Raashiyaan guutummaatti Iraan deeggaraa jirti jechuun himannaa jabeessite. Haaluma kanaan wal waraansi baha jiddu galeessaa jabaatee yoo itti fufu waraana kanaan Iraan har'a haleellaa cimaa Israa'el irratti akka gaggeessaa jirtu himameera. Humni ittisaa Israa'el IDF sa'aatiiwwan darban keessatti misaa'ilii Iraan irraa gara magaalota jiddugala Israa'elitti dhukaafamaa akka jiru ibseera. IDF ummanni bakka nageenya qabutti akka da'eeffatu akeekkachiise. Humni ittisaa Israa'el misaa'ila kana adda kutaa akka jiruu fi kanneen miliqanii darban ammoo jiraattota irratti miidhaa dhaqqabsiisuu ibseera. Jiddugaleessa Israa'el keessatti qofa haleellaa misaa'ila kana hordofuun namoonni 6 miidhamanii hospitaala galuu tajaajilli hatattamaa yeroo balaa Israa'el Meegin Deevid Adoom ibsaniiru. Magaalaa Qafri Qaasim keessatti manneen hedduu irra miidhaan dhaqqabee jiraas jedhame. Viidiyoon tajaajilli hatattamaa yeroo balaa Israa'el irraa argame akka agarsiisutti ganamaarraa Qafri Qaasim keessatti miidhaa olaanaan gaheera. Haleellaa Iraan raawwatteen konkolaataawwan dha'icha dhooman keessa wayita samii keessa utaalan ni mul'ata. Israa'el haleellaan cimaan akkasii mudatee hin beeku. Oduudhuma wal qabateen Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-18 jedhamu haleeluu ibsite. Humni eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan IRGC'n miidiyaa isaa Sipaa News irratti ibsa kenneen xiyyaarri waraanaa Ameerikaa misaa'ila humna galaanaa IRGC'tiin rukutame galaana Hindii keessatti akka kufe beeksise. Humni waraanaa Iraan kun roobii dabre xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-18 jedhamu naannawa qilleensa kibba baha biyyattii keessatti rukutee jedheera. Viidiyoo xiyyaara waraanaa magaalaa Chabaar keessatti haleelamu agarsiisus gadhiisee ture. Itti dabaluudhaanis xiyyaarri waraanaa Ameerikaatiif Israa'el kan sirna ittisaa qilleensaa Iraaniin naannawa qilleensa biyyattii keessatti rukutame isa afraffaa ta'uu isaati. Ameerikaan ammoo xiyyaarri waraanaa ishee F-18 jedhaman waraana Iraan waliin gaggeeffamuun haleelame akka hin jirre haalteetti. Ajajni jiddu galeessaa Ameerikaa Seentiikoom ibsa gabaabaa miidiyaa hawaasummaa isaa X gubbaatti laateen gabaasni kun dhugaarraa kan fagaateedha jedheera. Osoo jennu Ameerikaan haleellaawwan amma dura xiyyaara isii irratti raawwatame akkanaa haalaa turte. Haa ta'u malee dhiyoo miidiyaan guddichi Ameerikaa gaazexaa ta'e xiyyaaronni Ameerikaa F-15 fi kaanis akka rukutamaa turan ibsee ture. Gama biraatiin Iraan wayita haleellaa jabeessaa jirtutti White House immoo waa'ee marii Iraan waliin taasifamaa jiru irratti ibsa laateera. Pirees Sekireetariin White House Karooliin Leviit dhimma marii Iraan ilaalchisee ibsa gaazexeessitootaaf kenniteen karoorri qabxii 15 qabu miidiyaa hawaasummaa gubbaa naannawaa jiru tilmaama ta'us waan dhugaa of keessaa ni qabaa jetteetti. Mariin biyyoota lamaan jidduutti taasifamaa ture jedhame akkamitti akka xumurame bal'inaan ibsuu hin barbaanne. Barreessituun pireesii White House tun Iraan keessatti jijjiiramni sirnaa galma ga'eera jechuun dubbii Doonaald Tiraamp dubbatan deeggaraniiru. Leviit hooggantoonni Iraan akka ajjeefaman ibsu sun hoogganaa olaanaa Mojtabaa Khamenei namni arge yookaan dhagee hin jiru jetteetti. Leviititti dabaluudhaan Ameerikaan loltoota lafoo gara baha jiddu galeessaatti bobbaasuuf dhiisuu ishee ibsuu didaniiru. Garuu loltoota bobbaasuudhaaf hayyama koongireesii barbaaduun barbaachisaa ta'uu dhiisuu malaa jette. Guyyaan murtaa'aan waraanni kun itti xumuramu yoom akka ta'e kan gaafatamte Leviit guyyaa murtaa'e kana jedhamuu baatus Ameerikaan kaayyoo ijoo ishee galmaan ga'uudhaaf baay'ee dhiyoo ta'uu dubbatteetti. Oduudhuma wal qabateen UK'n ammallee Raashiyaan Iraan deeggaraa jirti jechuun himannaa dhiyeessite. Biyya addunyaa irratti biyyoota humna guddaa qaban keessaa tokko taate Raashiyaan waraana Iraaniif odeeffannoo basaasaa kennaa akka jirtu himameera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa UK John Healey
BBC waliin afgaaffii taasisaniin Raashiyaa fi Iraan jidduutti walta'iinsi cimaan akka jiru mirkaneessaniiru. Ragaan basaasa ittisaa yeroo dhiyoo ba'e akka agarsiisutti waldhibdee baha jiddu galeessaa dura Raashiyaan odeeffannoo basaasaa Iraan waliin qoddachaa akka turtee fi humnoota Iraaniif leenjii kennaa akka turte eeruu ibsaniiru. Itti dabaluudhaan waraana kana keessatti jiddu seentummaan Raashiyaa akka jiru eeruun harki deeggarsaa dhokataan Putiin Iraan keessa jira jedhaniiru. Oduu biraatiin paartiin Biltsiginnaa filannoo biyyaalessaa parsantii 100 injifachuu akka hin barbaanne ibsite. Paartiilee siyaasaatti balbala kan cufte Biltsiginnaan parsantii 100 injifachuu akka hin barbaanne kan ibsan ammoo itti aanaa ministeera muummee biyyattii turan. Haaluma kanaan paartiin biyya bulchaa jirtu paartiin Biltsiginnaa yookaan badhaadhina filannoo ji'a 2 booda gaggeeffamuuf eegamu irratti sagalee parsantaa 100 injifachuu akka hin barbaanne itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa obbo Tamasgan Xuruunaa himaniiru. Paartii tanaaf itti aanaa kan ta'an obbo Tamasgan Xuruunaa ibsa haala yeroo irratti kennaniin paartiileen dorgoman biroo filannootti seenanii yoo filataman ni gammadaa jechuun sababni kanaa ammoo sagaleen adda addaa paarlaamaaf bakkoota biraa irraa dhaga'amuun barbaachisaa ta'uu itti aanaan pirezidaantii dhaabichaa dubbataniiru. Biltsiginnaan cinaatti paartiileen siyaasaa wal dorgoman kanneen sagaleen isaanii akka dhaga'amu kan barbaadan ta'uu ibsanii garuu paartiileen sun sarara diimaa qaxxaamuruu hin qabanii jechuun akeekkachiisan. Dhimmoota jiraachuu biyyattii daangaa biyyaalessaatiif nagaa biyyaalessaa irratti Tamasgan Xuruunaa sarara diimaa tuqamuu hin dandeenye akka eeggatan dhaamaniiruuf. Hooggantoonni paartii badhaadhinaa gama tokkoon paartiileen akka dorgomanii injifatan ni barbaannaa jedhu, gama biraatiin ammoo waajjiraalee paartiilee ni ugguru. Pirezidaantiin paartii Biltsiginnaa kan biyya bulchaa jiru ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad filannoo bara kanaa irratti haala sagaleen mormitootaa itti dhaga'amu babal'isuudhaaf ni hojjannaa jechuun amma dura dubbachuun isaanii ni yaadatama. Paarlaamaa amma dura irratti filannoo dhufu booda paarlaamaan kun jijjiirame kan wacu kan wal mormu tahaa jedhanii turan Abiyyi. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kana jedhanillee dhaabbileen siyaasaa hedduun isaanii filannoo baranaarraa homaa abdii hin qaban. Fakkeenyaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka KFO'tiif ABO dirqamanii malee filannoo dhugaan akka hin jirre cimsanii hubachiisaniiru. Inumaa KFO'n filannoo baranaa akka dhaabichi hin banneef dorgommii isaa Finfinnee qofatti daangeesseera. ABO'n immoo seenaa waggaa 30 keessatti barana naannolee garagaraatti filannoo ajaa'ibaa irratti hirmaachuudhaaf miidiyaaleerraa bokkisaa jira. Garuu dhaabichi ammallee filannoon haqaa ni gaggeeffama abdii jedhu hin qabu. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz sirreeffamtoota seeraa 80f dhiifama godhe. Haaluma kanaan mootummaan naannichaa sirreeffamtoota seera jala turan 80 kan ulaagaa dhiifamaa guutan akka mana hidhaa irraa gadi lakkifaman taasisuu isaa ibseera. Namoonni kunneen mana murtii naannichaa irraa murtiidhuma argatanii mana sirree isaa keessatti turanii akka sirraa'aniif akka badii isaanii irraa gaabbanii jiran boordiin dhiifamaa naannichaa mirkaneesseera. Kana bu'uura godhachuudhaan namoota dhiifamni isaanii malu filatee murtii akka kennamuuf yaada isaa mootummaadhaaf dhiyeesseera. Mootummaan naannichaatis labsii sirna dhiifamaa lakkoofsa 134 muraa 2008 kan mana maree naannichaatiin raggeef akkasumas ammoo dambii sirna dhiifamaa fooyya'ee bahe lakkoofsa 143 muraa 2012 irratti hundaa'uun yaada dhiyaate qoratee sirrii ta'uu isaa mirkaneesseera. Namoota ulaagaa dhiifamaa guutan keessaa godina Kalirraa dhiira 24f dubartii tokko, godina Asoosaarraa dhiira 42f dubartii tokko, godina Kaamaashiirraa dhiira 12. Walumaa galatti namoota seera cabsan 80f dhiifamni godhamee mana sirree isaarraa akka gadhiifaman murtiin laatameera. Oduu teenyaa xumuraatiin Equity Group karoora gabaa baankii Itoophiyaa seenuudhaaf qabu jijjiiruun xiyyeeffannoo isaa gara Angoolaatti naanneeffachuun gabaafame. Baankiin guddichi Keeniyaa Equity Bank guutummaatti karoora isaa Itoophiyaa dhaquudhaaf ture haquu isaati. Haaluma kanaan dhaabbanni faayinaansii Keeniyaa guddaan Equity Group Holding jedhamu karoora gabaa baankii Itoophiyaa keessatti hirmaachuudhaaf ture gara Angoolaatti jijjiirrachuun gabaafameera. Dhaabbatichi sababoota yaada isaa jijjiirsise keessaa adeemsa gabaa baankii Itoophiyaa seenuudhaaf taasisaa ture keessatti harkifannaan isa mudachuu ta'uu
ibseera. Itoophiyaan waggoota 50 darban keessatti yeroo jalqabaatiif bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti damee baankii ishee abbootii qabeenya alaatiif banaa gochuuf murteessuun ishee ni yaadatama. Ta'us ammoo dameen kun ammallee seerota jiru cimsuudhaan abbaan qabeenyaa alaa tokko baankii biyya keessatti qooda 40% olii qabaachuu akka hin dandeenye, akkasumas walumaa galatti abbootii qabeenya alaa hundi qooda 49% akka hin caalle daangeffamuun isaa akka gufuu guddaatti kaaseera. Hojii raawwachiisaa dhaabbatichaa Jamsii Muwangiitiin kan hoogganamu gabaa Itoophiyaa seenuudhaaf waggoota 7 darbaniif Finfinneetti waajjira bakka bu'aa isaa banuudhaaf carraaqqii taasisaa tureera Equity Group. Haa ta'u malee seeronni itti cimuun adeemsa kana akka duubatti harkise ibsuun baankichi kun immoo dhaabbanni liqii kennu kun filannoowwan biroo akka barbaadu isa dirqisiisu gabaasni Billionaires Africa ni mul'isa. Haaluma kanaan gareen kun bara kana adeemsa haaromsaaf walitti makamu damee faayinaansii Angoolaa keessatti adeemsifamaa jirutti fayyadamuuf kan kaayyeeffate baankii Angoolaa keessaa qooda harka caalu argachuudhaaf karoorfateera.